miidhaan akkanaa akka irra jiru kuma hin qabu ture. Tarii hin beeku rabbi waan na ergu kan na ergee fi waan kana kan ilaaluuf illee ta'uu danda'a beektaa. Kanaatiif uummanni Oromoo haala kana jiru kuma hin qabu. Kana qofa miti. Mootummaan kun amma dhihoo kana yoo xiqqoo gadi buusuu jalqabe malee murtoon ka Oromoo yeroo hundumaa ka jalqabu 11 irraati. Waggaa 11 irraa jalqaba. 11, 12, 15, 20 umuriidha du'aa kan jedhu akka kanaa. Ka Oromoo kan watti beekama. Garuu nama waggaa 15 hidhamuuf nama waggaa 20 hidhuuf mootummaan kun guyyaa tokko huccuun ofirra buusu kennee fi beeku. Namni tokko akkamittiin uffata tokko waggaa 15 hidhama. Akkamittiin uffata tokko umurii guutuu hidhama. Kophee tokko akkamittiin umurii guutuu hidhama. Kana namni quba qabu hin jiru. Mootummaan hin kennuufi maatiin hin danda'uufi baay'een isaanii immoo maatii hin qaban. Namoonni baay'een waggaa 10, 15, 20 hidhamanii jiran amma kan guyyaa tokko namni dhaqee gaafatee hin beeknetu jira. Guyyaa tokko kan namni gaafatee hin beekne. Haa ta'u iyyuu malee achi taa'anii waa'ee Oromoo haasa'u isaanii. Oromoo hamma kana isaan gate, hamma kana isaan hin quban qabne waa'ee saba sanaa dubbatu achi keessa taa'anii. Waa'ee saba sanaa falmu achi keessa taa'anii. Saba kanatti akka tuqaatiin tokko akka irra gahu barbaadan achi keessa taa'anii. Waa'ee isaa yeroo ka'u ammuma kenniisa ta'u hundumti isaanii ka'anii. Kan nama gaddisiisus kan namni hubachuu qabus qaban. Uffata huccuu ofirraatii hin qaban. Garuu gaarummaa tokko illee hin qabu malli gaarummaa guddaa qabu achi keessaati. Inni tokko uffata lama hoo qabaate isa tokkoof inuma kenna inuma wal gargaaru. Akka malee wal gargaaru. Waanuma xixiqqoo illee hojjetanii immoo of gargaaru. Kanaan ala guyyaa takka namni gaafatee kan hin beekne waggaa 10, 15, 20 kan hidhamaa jirantu jiru. Kanaaf ammallee Oromoon kana irratti xiyyeeffannaa